waaqayyo guddaadha. Ameen. Yesus gooftaadha. Eshi jarra raajii misgaanuu ergaa tokko irratti dubbatee turan. Ergaa kana irratti dubbatee turanii ameen jedhee man fudhe. Haleluuyaa. Yesus gooftaadha. Waaqayyo bifa namaa ilaalee sun waaqayyo jechuudha. Waan hin jirre jiraachisa. Ameen. Haleluuyaa. Akkas ture jarra irratti dubbatanii naani bakka hojii jedhu irratti bakka deemu irratti yeroo hundaa yaadan waa tokko tokko himan dhiphadan ture. Yeroo waaqayyo guyyaa eegee gam godhe. Ameen. Mana namaatti waan baay'ee hawwite yeroo baay'eetii deemtee naa jedhee ergaanatti dabarsan. Naani ishee deematanii himan kadhee irratti jeerranatti dabarsanii gaafa jedhanii kana booddee waa lama keessaa wanta mana namaatti ilaalte hawwitu sana yeroo deemte hojii jirtu sana waan hawwitu sana waaqayyo harka kee keessan gashaa jennaani. Ameen naa ta'eera eeman fudhe. Waaqayyo waan goge jiisa. Haleluuyaa. Waan goge jiisa. Salphaatti hin ilaalirratti waaqayyo waan hin jirre jiraachisa. Haleluuyaa. Isheen fudhe waa lamaan kana keessaa isheen fudhe gaafa jedheedu halanaa anoo nama waan bituuf ture. Namni kuni kottuutii gatii waliin tanaa taa'anii amma kana hun qabuutii yaa bakka waan qabuutti naa laalta gaafa hojii deemee hojjettoonni waan hojii deemee fuudhuu fi hojii humnaa hojjetee jiraadhamu garuu naani kottu waan kanaa dubbadhee naan gatii xinnoo wanti naa taananii anu hin qabu yoon taate isa wannaa kenniin jedheen. Ishee tadii jarraatti dubbatamee ishee deeman fudhee galee kottuu inni sun bakka walii galee irra dheeraa naa hin naqee fudhe. Haleluuyaa. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Keessanii itti lama yennabe isa booddee inni tokko sun egaa inni fedhe inni ise waaqayyo waan kanaa fidee isa kana isan ilaalu sana fuudheetanii akka sanatti dubbateetti saantii tokko irrattis kadhata hinaa kenna saantii sana kunutti laa saantii bichi. Haleluuyaa. Saantii sana lafa na barbaachisu irra naqee fuudheen suuqe maraggimatti innaa waan kanaa karoon beekameen kottuu biddannaa inni naqee iddichatti wanti kun harka keessa galee waaqayyoon naa kadhatanii karaa isaanii nan milkaa'ee waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhe akka qote. Dabalaa gooftaa kana galateeffadhaa fi isa duwwaa biyyoo utuu hin taane ofii keessanii biyyoo ishee tokko waaqayyoon godhaa galateeffadhaa fi waaqayyo yaa ka dubbate amma dubbate ga'uudha. Jireen subu waaqayyo abbaa keenya miti haadha keenya miti abbaa keenya yoo ta'e nan dadhabe.